Tole, kam jirtu ani maqaa kiyya Dr. Masarat Olaanaa naan jedhani hakima specialistii ulfaaf gadameessaa akkasumas senior fellow kaansera qaamolee wal hormaataa dubartoota miidhaniiti. So guyyaa har'aa waa'ee walqunnamtii saalaa fedha walqunnamtii saalaa fi ulfaa akka haasofnuu fi so yeroo guyyaan dubartoota ulfaa kirtilii godhuu fi yookiin fooloo godhuu fi gaaffiin akkasumatti dhufa yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa gaggeessuun ni danda'ama. Walqunnamtii saalaa gaggeessuun rakkoo maaltu fidadhamee gaaffiin akkasii waan natti dhufuu fi barumsa gabaabaa asirratti isinii kennuu barbaada. So ulfi fedha walqunnamtii saalaa irratti maal fida inni wal gaafanne akka isteediin adda addaa mul'isutti yeroo hedduu dubartoonni walqunnamtii saalaaf fedhii qabanii yeroo ulfaa ni hir'atu. Yeroo hedduu dubartoota xiqqoo irratti ulfi fedha walqunnamtii saalaaf qaban irratti dhiibbaa fiduu dhiisuu danda'a. Gara parsantii 8 immoo walqunnamtii saalaaf fedhii qaban xiqqoo dabaluu danda'a. So kuni akka riisarchiin adda addaa mul'isutti kan taa'edha. Keessumaa yeroo jalqaba baatii 3 jalqabaa sababa adda addaatiin dubartiin ulfii walqunnamtii saalaaf fedhii qabdu baay'ee hir'isa. Kunis tokko sababa qoqqifachuu fi nyaata nyaachuu dadhabuu sababa dhibee adda addaa kan ulfa wajjin wal qabatanii dhufaniin kan ka'e fedhii walqunnamtii saalaaf qaban baay'ee ni hir'ata. So ji'a 3 amma ji'a 7tti kan jiru immoo xiqqoo fedhii saalaaf qaban isaanii ni sirraa'a yookiin yoo dabales xiqqoo dabaluu ni danda'a. Yeroo sana maaliif wal qoqqefachuun nyaata nyaachuu dhiisuun waan akkasii ni hir'ata. Kanaaf nyaata sirriitti ni fudhatu. So fedhii qaama walqunnamtii saalaaf qabanis ni sirraa'a jechuudha. Achi booddee ji'a 7 booddee immoo gadameessi waan guddatuuf yoo haalli ciniinsaa tolu diskomfortii yookiin waan adda addaa isaanitti waan dhufuuf walqunnamtii saalaan fedhii isaan qaban ammas irra deebi'ee ni hir'ataa jechuudha. Kanaafuu gara baatii 3 jalqabaa fi baatii 7 booddee yeroo hedduu walqunnamtii saalaa dubartii ulfaa waan hir'atuuf abbaan manaa kana hubatee wantoota barbaachisu gargaaruu qaba jechuudha. Walqunnamtii saalaa gaggeessuun yeroo ulfaa akkamii rakkoo fidamuu hin fidu jettanii na gaafattanii. So walqunnamtii saalaa gaggeessuun yeroo ulfaa rakkoo hin qabu. Garuu yeroo ulfaa mul'achuu kan danda'an rakkooleen tokko ni jiru. Rakkooleen sun yoo mul'atanii walqunnamtii saalaa gaggeessuu dhiisuun ni gorsama. Rakkooleen kunis tokko yoo dubartiin kanaan dura irra deddeebiin ulfirraa ba'eera ta'e. Recurrent pregnancy loss kan jennu Ingiliffaatiin irra deddeebiin ulfirraa ba'eera ta'e ulfi sun ba'uun sababni immoo keessumaa ga'umsa dhabuu fiixee gadameessaa yoo ta'ee fi sanaaf operaasyooniin hakiimamteettoo ta'e yeroo hedduu walqunnamtii saalaarraa akka of eegan ni gorsina. Kabiraa dubartiin ulfii karaa qaama saalaa dhiiga qabaatte anytime yeroo ulfaa karaa qaama saalaa dhiigni jira taanaan walqunnamtii saalaa yeroo sana gaggeessuun urgaadhaa jechuudha. Kabiraa yeroo ulfaa obbaatiin mucaa bakka adda addaa jiraachuu danda'a. Gadameessa keessa bakka adda addaa jiraachuu danda'a. Yeroo hedduu gadameessa keessa gara gubbaa karaa duwwaan taa'a yookiin immoo karaa fuulduraanis gara gubbaa taa'a. Darbee dubartoota tokko irratti obbaatiin mucaa dursuu ni danda'a. So obbaatiin yoo mucaa dursee yeroo walqunnamtii saalaa qaamni saala dhiiraa dhaqee fiixee gadameessaa tuttuqee akka dhiigu gochuu danda'a waan ta'eef dubartiin obbaatiin mucaa durseera jedhamtee walqunnamtii saalaa akka hin gaggeessine gorsamuu qabdi. Akka gaggeessine gorsamuu qabdi. Kabiraa bishaan obbaatii yoo hangala'e bishaan obbaatii yoo hangala'e infekshiniif isaan saaxila waan ta'eef walqunnamtii saalaan immoo baakteeriyaa adda addaa gara gadameessaatti akka seenu gara mucaatti akka ol seenu waan godhuuf bishaan obbaatii dhangalaanaan dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gaggeessuu hin qabdu. Kabiraa yoo ciniinsuu guyyaan hin ga'iin itti dhufe jechuun otoo baatii 9 hin guutiin ciniinsuun itti dhufeera ta'e mallattoo sana yoo qabdi ta'e sanaaf hakiimamteettoo ta'e walqunnamtiin saalaa yeroo sana ciniinsuun kun akka itti cimu waan gochuu danda'uuf akka itti fufu waan gochuu danda'uuf walqunnamtii saalaa gaggeessuu dhiisuun ni gorsamaa jechuudha. So erga deessee booddee dubartiin tokko yeroo akkamitti walqunnamtii saalaa jalqabuu dandeessi? Maaltu ta'uu danda'a kan jedhamu jira. So erga deessee booddee the critical factor yookiin immoo wanti murteessaan tokko fedha dubartiin sun walqunnamtii saalaaf qabdu.
fedha dubartiin sun walqunnamtii saalaaf qabdu. Akkuma beekamu dubartii erga deessee booddee dhangala'aa noormaalii ta'e dhangala'aa fayyaalessa ta'e torbee 4 hanga torbee 8 kan turuu danda'u jiraachuu danda'a. Keessumaa dhangala'aan gara jalqabaa torbee tokkoof dhangala'aa dhiiga wajjin wal makate kaza addaachaa deema gara dhumatti adii kan ta'e itti fufuu danda'a. So yeroo dhangala'aa sun jiru walqunnamtii saalaa gaggeessuun dubartiif akkasumas abbaa manaaf xiqqoo komfortii kennuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo dubartiin tokko feetii ishee sirriitti deebi'ee torbee 3 hanga 4 jalqabdee walqunnamtii saalaa gaggeessuu ni danda'a. Yoo rakkoon biraan jiraanne hakiimni walqunnamtii saalaa gaggeessin hin jedhamne taanaan torbee 3 booddee feetii walqunnamtii saalaaf qabdu waan dubartii deebinaan qulqullinni ishee sirriitti deebinaan gara walqunnamtii saalaatti deemuun ni danda'ama. Rakkoo sin fiduu jechuudha. So galatuma. Yo